Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya nagaa keessanii har'aan kana ikoonomiksii kutaa 9 ilaalla jechuun niiw kaarikulamiidhaan kan dhufe matsaafa baay'ee namatti toluu fi koonseptiin isaa hanga yuunivarsiitiitti sirriitti kan jiru. Yuunivarsiitiitti isa kana koonseptiidhaan kana eessa argattu as kooman koorsii fiildii kamuu yoo galtan ni fudhattu jechuudha. Dirqama ikoonomiksii fudhatuun. Okay, har'aan kana ikoonomiksii kana maal qabiyyee inni qabuu fi bifa PowerPoint'iitiin isinii dhiyeessa jechuudha. Booddeerra yookiin bifa Wordiitiin isinii kan dhiyeessu ta'a. Kontentiin isaa hedduu namatti tola. Unit 1 jalatti introducing economicsii ibsuudha jechuudha. Meaningii isaa, biraanchii isaa, meetidii inni ittiin qo'atamuu fi decision making unitii. Decision making unitoonni kan akkamiitii eenyufaa yookiin immoo decision making agentii warri jedhaman jechuudha. Isa san ilaalla jechuudha jalatti. Kan inni itti aanu immoo the basic economic problem in the economic system. Problemonni economy maalii kan akka scarcity, choice, opportunity, cost ilaalla jechuudha. Okay, kan inni itti aanu asuma jalatti kan inni ilaallu central problem of economy. Central problem economy maalii akkamitti furra kan jedhudha. Unity isa sadaffaa keessatti immoo economic resource in the market. Economic resource kan jedhaman beekamaa land, lafa, labor, humna namaa, dandeettii yookiin immoo fiizikaaliidhaan humna namaa fayyadamuudha. Labor jennaani. Inni sadaffaa immoo kaapitaalii, inni afuraffaa maali? Entrepreneur kan jennu san resourceedhaan economic resource kanneen fayyadamanii akkamitti wantoota goods and services oomishuu dandeenya kan jedhu isa sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Unity kana keessatti renewable and non renewable resource. Resourceedhaan kan haarawuu fi kan haarawamuu fi kan hin haarawamne jechaadha. Type of market ilaalla, circular flow ilaalla jechuudha. Unity fakkeenyaaf kaastamarii irraa fiirmii jechuudha. Dhaabbata faaktarii yookiin immoo gabaramantii gidduu akkamitti akka filoo ta'u economic resourceen kunniin ilaalla jechuudha. Unit 4 irratti immoo introduction demand and supply. Demand jechuun maali? Demand is the quantity of customer that able and will to buy at different price. Other thing remain constant kan jedhu. Dandeettii namni tokko bituudhaaf fedhii qabaachuu fi dandeettii bituu jechuun diimaandii jechuun fedhii miti, wanti miti. Jalqaba maal qabaachuu qaba? Maallaqa qabaachuu qaba. Sadaffaa immoo fedhii bituudhaaf qabaachuu qaba jechuun wanta tokko. Isa san sirriitti ilaalla jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Kan inni ilaallu chapter 5dha. Isa jalatti maal ilaalla? Introduction to production and cost ilaalla jechuudha. Definition of production. Oomisha jechuun maali? Input jechuun, output jechuun, period of production. Yeroo hangamii keessatti oomishni tokko oomishama. Cost of production. Gatiin isatti bahoo, mallaqni isatti bahu sun hangamii waan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Introduction to money jennaan kan inni chapter kan keessatti ilaallu jechuudha. 6 keessatti ilaallu. Evolution of money. Akkamitti dhufe money kun mallaqni kun duraan uummanni maal fayyadamaa ture? Haala kamiin jijjiirama akkamiitu sanbooda demand money, supply of money hoo maali? Money electronic banking baankii keessatti akkamitti akka isiin maal taatu geggeeffamtu yookiin immoo tiraanispoort taatu yookiin immoo gama tokko tiraanisfer taatu. Isas kan ilaallu ta'a jechuudha. Introduction to macro economy. Micro fi macro economy jira economy. Isaallee sirriitti ilaalla jechuudha. Macro economy jechuun general economy jechaadha. Economy waliigalaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan biyya tokkoo maal ta'uu danda'a jechuudha. Unitiin inni dhumaa entrepreneurship jechuudha. Entrepreneurship yoo jedhu entrepreneur yoo jedhamu hin beektan jechuudha. Dandeettii hojii tokko kalaqanii hojii san manage godhuu, organize godhuu, operate godhuu jechaadha. Entrepreneurship jechuun isa kanaan hiikama jechuudha. Isa sanis kan ilaallu ta'a chaaptarii isa dhumaa irra hedduu namatti tola. Directly gara wardii kennaa deemna. Okay.
introducing of economics ibsuu irratti tokkoffaa maali definition of economics maali hiikni economics yookiin immoo ibsi economics isa jechuun the term economics is originally derived from ancient Greek word economia, the meaning what management of family or household jechuudha. Nama tokkotu jalqaba isa kana kaase jechuudha. Inni sun maal jee yookiin immoo karaa afaan Giriikitiin economia jechi kun managing family jechuu gara biraatiin gara university keessa yoo deemtan ni argattu jechuu introduction to economics keessatti ni argachuu dandeettu. Isa kana jechuun maal ibsaa this reveals that the subject of economics was first studied in ancient Greek jechuudha. Giriikii duriitu qaate jechuudha. Maal economics kana jechaadha. Akkami subject immaan kunu kan argame yookiin immoo kan qo'atame Giriikii duraaniitiin jechuudha. Economics is a branch of social science. Economics jechuun damee gartuu social science jechuudha. Okay, at present yeroo ammaa kana jechuudha. Fakkeenyaaf poverty hiyyummaan, unemployment hojii dhabdummaan, inflation jechuun qaala'insi jireenyaa, recession, population explosion etc are worldwide problem jechuudha. Rakkoo addunyaa tanaati. In order to understand isa kana hubachuudhaaf understand find solution to the problem maal gochuu qabna ree understand find the solution of problem in deep knowledge of economics is essential. Beekumsi maali rakkoo kana furuudhaaf beekumsi gadi fageenyaan beekumsi economics baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Definition of economics maali yeroo yerootti dabalaa dhufe sanirraa ka'uudhaan akka universaalii beekamaan jechuudha. Definitioniin beekamaan economics maali? Economics a branch of what? Social science that study efficient allocation of scarce resource. Isa qalama bifa diimadhaan isinii barreesse kana sirriitti qabadhaa jechuudha. Efficient allocation of scarce resource so as to what? Attain the maximum fulfillment of human need jechuudha. Efficient allocation bifa efficient ta'een gahumsa qabuun jechuudha. Maal qabeenya murtaawaa keenya fayyadamnee akkamitti fedhii ilma namaa kana guutuu fi dandeenya. Guutuu fi osoo hin taane saatisfy gochuu akkamitti gammachiisuu dandeenya jechuudha. Science of choice akka science of choice'itti maali economics study how people choose to use scarce or limit productive resource kan akka land, labor, capital jechuun equipment jechuun capital, technical knowledge jechuun entrepreneurship. Entrepreneuriin kana fayyadamuudhaan to produce various commodity. Isa kana scarce resource keenya fayyadamnee akkamitti uummanni scarce resource kana fayyadamee kan akka laandi nama scarce dha jechuun hin bal'attu kanarra lafti kanarra diriirtee gara ibaan dhaqxu hin bal'attu. Isuma kanarratti haala bu'a qabeessaan gahumsa qabuun itti fayyadamuu qabna jechuudha. Itti fayyadamneetiin maal goona goods and service irraa oomishatuu qabna yookiin produce gochuu qabna jechuudha. Okay, the following statement are derived from above definition of economics. Inni gadii kun definitionii olii irraa kan dhufeedha jechuudha. Fakkeenyaaf study about scarce resource jechuu economics jechuun gara ibaatiin waa'ee scarce resource qo'ata, waa'ee land qo'ata, waa'ee labor qo'ata, waa'ee capital qo'ata, waa'ee entrepreneurship qo'ata jechuudha. Study about allocation resource akkamitti qabeenya kana daddabarsina kanarra lafa irraa akkamitti qamadii oomishna. Fakkeenyaaf qamadii irraa akkamitti daabboo oomishna kana jechuu kan inni qo'atu. Kan biraa immoo allocation of resource should be efficiently. Inni kun immoo bifa maal qabuun bifa yeroo hin fudhanneen
qabeenya hin abbakan yookiin immoo qabeenya hin qisaasisaniin ta'uu qaba jechuudha. Human need are unlimited. Human need unlimited dha jechuudha. Achumarraa kan hin hubannu jechuudha. Human need are unlimited. Human need kan akkamitti guutuu fi saatifaayi gochuu dandeenya jechuudha. Akkamitti gammachiisuu dandeenya yookiin isa fedhii isaa kana hanga dandeenyeen akkamitti guutuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nuti akka waliigalaatitti ilmi namaa fakkeenyaaf konkolaataa barbaada, meeshaalee manaa fakkeenyaaf televezyiiniin kenna yoo isa duraan dalluu qabu san yoo taate televezyiinii akka Samsung Smart Extreme kan jedhamu televezyiinota hedduu bareedaa kan barbaanna jechuudha. Kanaafuu human need is unlimited. Garuu immoo economic resourcein kenna garuu limited dha. Akkamitti economic resource limited ta'e kana fayyadamni human need kana satisfy goona as much as possible jechuudha. Hanga danda'ametti isaaf guutuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf televezyiinii isa extreme yoo binne diishii isuma isa fakkaatu bituu dandeenya. Ji'a tokko keessatti ji'a lammataa keessatti immoo wanta biraa suuta har'uma televezyiinii, har'uma wanta hundaa firiijii, har'uma wanta haaraa moderni ta'e kana galchina yoo jenne it is difficult jechuudha. Kanaafuu as much as possible akkamitti fayyadamne akkamitti jijjiiruu dandeenya yookiin immoo allocate gochuu dandeenya jechuudha efficiently. Okay, the object of economics is what? Study how to efficient allocation scarce jecha kan inni diddiimessee isinii kaa'u kun qorumsa irratti hin hafan jechuudha. Resource to satisfy unlimited human need to maximum possible degree jechuudha. Akkamitti hanga danda'ameen maal gochuu qabna? Isa kana fayyadamne akkamitti fedhii ilma namaa guuchuu dandeenya jechuudha. Okay, nature of economics. Mee amaloonni isaa maali? Amaloonni economics. The lack of uniformity in defining economics. Ibsuu irratti maal qaba? Uniformity jechuudha. Akka wal fakkaata miti jechuudha. Ibsi economics wal fakkaata miti. Namni garaagaraa haaluma garaagaraatiin ibsa. Economicsitoonni maal godhanii akkamitti ibsanii economicsii kana akka saayinsii fi akka maaliitti ibsuu danda'anii akka saayinsii fi akka aartiitti ibsuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf akka saayinsiitti yoo ka ilaallu ta'e saayinsii jechuun maali? Systematic in the organized body of knowledge that link what? Cause and effect. Cause fi effect kan wal qabsiisu jechuudha. Eenyu saayinsii jechuun systematic in the organized body of knowledge that link what? Cause and effect jechuudha. So knowledge can be regarded as what? Knowledge of what is. Knowledge kun what? Maal inni kun? About fact jechuudha. Fakkeenyaaf in economic several facts are systematically collected, classified, analyzed and interpreted to make prediction about the future jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan in sense economics should what? Consider as science jennaan. Economicsiin maali? Sensii kanarraa kaanii miira kanarraa kaanii economics jechuun saayinsiidha jennaan. Akka saayinsiitti fudhanna. As economics as an art. Akka aartiitti maali? It is what? Technique of doing jechaadha. Technique of doing jechaadha. Techniqueidha or way of doing jechuu dandeenya gara biraati. To achieve what? Achieving something. Wanta tokko galma geessisuudhaaf jechuudha. Teeknika yookiin karaa ittiin fayyadamnu jechuudha akka aartiitti. Fakkeenyaaf when dealing with problems such as unemployment, poverty, inflation, economics provide principle in the method through this problem can be solved. Karaa kanaan furuu danda'a jechuudha. Siistama yookiin karaa ittiin furan qo'annaa rakkoo fakkeenyaaf rakkoo hojii dhabdummaa, hiyyummaa, homa kana karaan ittiin furan keessaa tokko economicsii ta'uudha. Inni kun bifa amaaliitiin bifa aartiitiin jechuudha. 1.2 branch of economy. Branch of economy hedduudha. Different new branch of subject have emerged over time. Subjectii garaagaraatu dhufa jechuudha. Waa'ee economy kanarratti fi subjectoota biraa irratti yeroo yeroodhaan emerge kan ta'an. Emerge jechuun haaraa burquu jechuudha over time. Yeroo yerootti
wanta haarawaa burqa jechuudha. Fakkeenyaaf branch of economy keessaa tokko muraasa yoo ilaalle developmental economy, environmental economy, industrial economy, international economy, labor economy, mathematical economy, monetary economy, welfare economy, resource economy, behavioral economy, experimental and health economy fi kanaaf kan kana fakkaatan jennee ilaaluu dandeenya. Garuu immoo akka moderniititti maal goona bakka lamatti qoonna jechuudha. Isa kana maayikiroo inda maakiroo economy jenneetiin qoonna jechuudha modernii. Okay, maayikiroo economy jechuun maali? Maayikiroo economy jechuun inni kun individual decision making units such as household, firm, government and their interaction in the organization through market and industry. Market and industry jechuudha. It is about individual decision making unity jechuudha. Why individual decision making unity? Kan akka household, kan akka maatii tokko, firm jechuun immoo dhaabbata tokko jechuudha. Warshaa ta'uu danda'a, faaktarii garaagaraa ta'uu danda'a. Government, waa'ee government isaanii fi interakshinii organizationii isaa markeetii hojii qaban kan qo'atudha jechuudha. Fakkeenyaaf individual income, individual price, individual market kana qo'ata jechuudha. Kan biraa immoo fakkeenyaaf isuma jalatti jechuudha. Economic activity of consumer, economic activity of consumer fayyadama, producer, firm and industry. The income of individual, income individually. Fakkeenyaaf abbaa suuqii tokko, faaktarii tokko, waa'ee waan tokko jechuudha. Gabayaa wanta tokko fakkeenyaaf gatii boqqoolloo, gatii qamadii, gatii maalii kana jechuudha. Individually kan income isaanii fi haala isaanii kan qo'atudha. Isa kana irratti determination of price. Kan ijoon price irratti determine kan murteessitu gatii jechuudha. Various product in the factor of production jechuudha. Waa'ee price irratti illee sirriitti qo'ata jechuudha. Inni kun maayikiroon kun fakkeenya inni ijoon immoo asirratti kan sirriitti ilaaltan qorumsa irra isinii dhufu the fundamental problem of microeconomy. Microeconomy fundamental problem isaa maali? Fundamental problem isaa associated with what? Resource allocation in the problem of price determination jechuudha. Kana jechuudha. Major maaliin isaa? Major problem allocation of resource in the problem price determination. Tana lamaanii jechuudha. Waa'ee sirriitti qabachuu qabdan isaan tana lamaanii. The other one is macroeconomy. Macroeconomy is branch of economy that deal about what? Aggregate behavior of all decision making unit in an economy. Why? Akka walii galaati jechuudha. Aggregate jechuun kan walii galaa jechuudha. Aggregate behavior of all decision making jechuudha. Akka walii galaatitti qo'ata jechuudha. Kan walii galaati inni kun. In other words, isuma kana jechuun karaa biraati yookiin jecha biraatiin it is examine the interrelation among various aggregate economic variability. Waa'ee wantoota garaagaraa bakka tokkotti kan qo'atu. Fakkeenyaaf total employment, total output, national income, total investment in the total consumption jechuudha. Inni kunniin baay'ee murteessaa. Isa diddiimtuu tana sirrii qabadhaa. Qorumsa irratti isin tana qabannaan simply deebisuu dandeettan jechuudha. Fundamental problem amma asirratti illee fundamental problem maali? Kan macro associated with what? Full employment in the economic resource jechuudha. Kan dura associated with what? Resource fi price determination. Kun garuu full employment of economic resources jechaa asirratti kan adda baafattanii beekuu qabdan kana lamaanii jechuudha. Okay, different between macro and micro economy kan jedhu ilaalla jechuudha. Micro is study of microeconomy is a study of individual decision making unit of economy like individual household, business, firm kanneen qo'ata jechuudha. In construct macroeconomy study about what? About as whole economy jechuudha. It is focused on study broad
bal'aa akka walii galaatitti yookiin bal'aa wantoota bal'aa fakkeenyaaf kan biyyaa kan addunyaa kan qo'atudha. Ikoonomii waayid aggregate jechuudha. Kan bal'aa jechuudha. Ikoonomii bal'aa kan qo'atudha jechuudha. Okay, asirratti santarajii kana yookiin immoo gabatee kana irratti ilaalame. Fakkeenyaaf asirraa kan ilaallu maayikiroo jalatti maali? Study individual income in economy jechuudha. Waa'ee individual economy ti kan inni qo'atu economic unity dha. Study economy as whole jechuudha. Inni as individual yoo ta'u inni kun as whole it is aggregate jechuudha kan walii galaati. It deal economic price with economy price output qo'ata jechuudha. With laal kanneen qabadha sirriitti deal with income price output qo'ata. Inni kun yoo deal with national income out general price level jechuudha. Garaagarummaa jira sirra general price level kuni price yoo ta'u kun general price level dha. Iti central problem is price determination. Central problem price determination allocation of resource in the allocation of resource. Asirratti immoo maali kuni problem isaa maali? Determination level of income and employment. Level of income fi maali? Employment dha kan inni qo'atu jechuudha. The main tool inni ijoon immoo the main tool are demand and supply particular commodity in the factor. Main tool demand isaa maali? Supply particular about particular jechuudha kun. Particular commodity in the factor. Asirratti the main tool are aggregate kan walii galaati jechuudha. Aggregate demand and aggregate supply of economy as whole jechuudha. Akka walii galaatitti qo'ata jechuudha. It help to solve central problem what, how, for whom to produce. Maal oomishna, eenyuuf oomishna kan inni qo'atu maal oomishna, akkamitti oomishna, eenyuuf oomishna kan jedhu. What we produce, how we produce and for whom to produce. Kana jechuudha. Waa'ee economy individually kan guutuu immoo kan inni qo'atu asirratti yoo ilaalle help to solve central problem fulfillment what employment of resource in economy jechuudha. Garaagara jechuudha. Full employment jecha asirratti. Kan inni bakka itti aanu jechi discuss how equilibrium consumer producer and industrial is attained. Akkamitti produceriin customeriin industry is attained. Akkamitti jarri kunniin walitti dhufuu danda'a, equilibrium irra galuu danda'a jechuudha. Baalaansii wal gochuu danda'a. Kun immoo deal what determination laal with determination of equilibrium income and employment aggregate level jechuudha. Aggregate level akka walii galaatitti qo'ata. Kun kama consumerii kan producerii fi industry akkamitti jara san wal madaalchisna. Kun immoo akka walii galaatitti akkamitti madaalawuu qaba jeetiin ilaala jechuudha. Okay. As general akka walii galaatitti example isaa price of teef fakkeenyaaf gatii maalii gatii teefii price of orange income of a brush saving of caalaan akkamitti saving isaa maal godhata akkamitti saving isaa akkamitti qusannaa isaa qusata kan jedhu ilaala etc. Kun immoo GDP walii galaatitti qo'ata jechuudha. Fakkeenya isa kana fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Okay.